sagantaa tapha gabaabaa kolfaa dhumne amma har'a guyyaa ajaa'ibaa baga gammadanii baga gammannee dhaamsa keenya kuno leenjitoonni ijaanillee hidhamanii ni argu kan jedhu ni ilaalla jechuudha. In argu kanaafuu hundi isaanii utuu ija hidhamanii waan kana argatu. Abbaan kana argate ammoo kanuma dhugaa kanaan garaan isaa qabbana. Kanaafuu yeroo tokko saaboon boonsaa illee hamilee ajaa'ibaa kana kennamne. Saaboon boonsaan kuno biyyuma kanaa bahee biyyuma kana badhaasa kan isinii ta'e baga biyyaa kanaan isin gahee jenna. Kanaafuu jaallattootaa fi hordoftoota ispoortii mara kuno baga gammadanii kanatti aansuun illee leenjiin isaa akka xumuramu osoo hin ta'in kana booddee kan itti fuufudha. Kanaafuu galmee biyyaa irraa kaastanii galmaa'uun leenjii kana itti fuutanii marsaa lammaffaa keessatti akka argamtan kabajaan isin affeeraniiru. Ayyee hordoftoota warra qilleensa irraan taa'ee daawwachaa jiruu fi gama yuutuubiitiin ammaan dara sadarkaa keenya gama xumuraa keenya jira jechuun qophii keenya gama xumuraa keenya jira warri yuutuubiirraan qilleensa irraan taa'een amma mana keessan teessanii daawwachaa jirtanii fi kan as jirtanillee amma sagantaa waa'ee ija hidharra keenya jira kunola faanta waan kana ni gartanii maangoo kana lafa keenyeeti ni gartanii maangoo kana lafa keenya iji isaanii hidhamtee jirti. Kalaalee dura arkeetu maangoo kana fuudhee dhugaa jechuun dhugan saniif gaa amma eegaluudhaaf as keenya maangoo takka lama abitti sadi jenne hayi maa kana qophoytoo yoomi sadi jenne hayi maa kijibda sadi jechuuf hin deema yuluma kiyya eeggadhu sadi eeggadhu Ayyaga hordoftoota keenya kan sadarkaa tokkoffaa argate kuno murtee isaadha maamayyaan dhabee jira homaa rakkoo qabdu maangoo hidhu ija biyyee sigilee jira hundi adamma dhoogi bakka uummanni keenya hordoftoonni keenya argu dhugisafi akkan kooti bakka akkam jettama akkana bakka ammaan abilee kanniin moodaal shabbari